Jirra jirtuu daawwattoota fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB irraa oduu qabanne isiniif dhiyaanne oduu tana wajjin Andaraartuu Shaamiiti. Waajjira poolisii aanaa shanan kuuloo magaalaa Dhummugaatti guyyaa kaleessaa guyyaa 16 Baatii 9 bara 2020 barataa yaadataa misbaa'e kan gaafa artistaa Haacaaluu Hundeessaa wareegame ganama qe'ee isaarraa badii tokkoon malee poolisiin butame mana hidhaa keessatti akka malee poolisiin tumame yeroo ammaan tana haalli fayyaa isaa yaaddeessaa fi kan dubbachuu hin dandeenye ta'uu namni nuti odeeffanne OIB'tti himanii jira. Gabaasa dabalata kana akka taanti simbiraan geenya. Waajjira poolisii aanaa shanan kuuloo magaalaa Dhummugaatti guyyaa kaleessaa guyyaa 16 Baatii 9 bara 2020 barataa yaadataa misbaa'e kan gaafa artistii Haacaaluu Hundeessaa wareegame ganama qe'ee isaarraa badii tokkoon malee poolisiin butame mana hidhaa keessatti osoo jiru guyyaa kalee poolisiidhuma nama 20 takkaan baay'eetumamanii yeroo ammaa dubbachuu kan hin dandeenyee fi yaalaas dhoorkamee rakkoo hamaa keessa jiraachuu dubbatan. Poolisiin mucaa kana akkanatti tumte galmee seenaa jalaa hin baatu jechuudha. Mucaan kun yeroo ammaan kana yaalallee hin arkanne dubbachuu hin danda'u. Haalli inni keessa jiru hedduu yaaddeessaadha jechuun namni nuti achirraa dubbisne OIB'f yaada kannan. Ibsa gumii abbootii gadaa ayyaana irreechaa bara kanaa ilaalchisuun miidiyaaf laatan guyyaarraan tanaa magaalaa Adaamaatti eebba abbootii gadaatiin kan jalqabe yoo ta'u ayyaanni irreechaa bara kanaa kabajamu duraa fi duubaan fulbaana 23 horaa Finfinnee fulbaana 24 ammoo horaa Arsadeetti kan kabajamu ta'uu walitti qabaan abbootii gadaa ibseeti jira. Gabaasa dabalata kanaa Reis Mahmad akka taanti simbiraan ga'a. Ayyaana irreechaa ilaalchisuun gumiin abbootii gadaa Adaamaatti miidiyaaf ibsa kennanii jiru. Ibsa gumiin abbootii gadaa ayyaana irreechaa bara kanaa ilaalchisuun miidiyaaf laatan guyyaa irraa magaalaa Adaamaatti eebba abbootii gadaan kan jalqabe yoo ta'u ayyaanni irreechaa bara kanaa kan kabajamu duraa fi duubaan fulbaana 23 Finfinneetti fulbaana 24 ammoo horaa Arsadiitti kan kabajamu ta'uu walitti qabaan gumii abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Gujii Jiloo Mannoo ibsanii jiru. Walitti qabaan gumii abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Jiloo Mannoo ibsa kennan keessatti kabajni irreechaa bara kanaa kan nagaa fi gammachuu akka ta'u hawwii isaanii dubbatanii naamusaa fi duudhaa sirna gadaatiin akkaataa bareedaa ta'een dhibee vaayirasii koronaa irraa of eeggachaa irreechi baranaa akka kabajamuuf gumiin abbootii gadaa Oromoo murteesseera jechuun ibsanii jiru. Haaluma kanaan ayyaanni irreechaa bara kanaa irrattis tuuristoota biyya keessaa fi alaa waan irratti hirmaataniif hawwattummaan keenya akka dabaluufis uffata aadaa fi duudhaa guutuun irreecha malkaa bara kanaa haa bareechinu akkasumas dhibeen koronaas akka hin babal'anneef gorsa ogeessa fayyaa hojiirra oolchuun waan guutamu mara gochuun itti haa qophoofnu jechuun dhaamsa isaanii dhaamanii jiru. Irreechi malkaa hora Finfinneetti fulbaana 23 gaggeeffamu waggaa 150 asitti yeroo lammaffaaf kan adeemsifamu ta'uu ibsicha keessatti eeranii jiru. Ajjeefamu artistii Haacaaluu Hundeessaatiin booda humna magaalaa Walisootiin humna waraana mootummaatiin qabamee kan hidhame dargaggoo Malkaamuu Duulaa halkan edaa fulbaana 16 bara 2020 mana hidhaa keessatti lubbuun dabree argamuun isaa dhagahameeti jira. Gabaasa dabalata kana akka taanti simbiraan geenya. Ajjeefamu artistii Haacaaluu Hundeessaan booda humna magaalaa Walisootiin humna waraana mootummaatiin qabamee kan hidhame dargaggoo Malkaamuu Duulaa halkan edaa fulbaana 16 bara 2020 mana hidhaa keessatti lubbuun isaa dabruun dhagahameeti jira. Dargaggoon kun magaalaa Walisootti mana murtiitti dhiyaatee akka mirga wabiitiin gallakkifamu manni murtii ajajuus poolisiin garuu diduudha yeroo ammaan tana halkan edaa mana hidhaa keessatti ajjeefamuun isaa dhagahameeti jira. Matakkal Benishaangul Gumuuzitti dhiyeenya kana lafa qonnaa gurguddaa ajaja kallattii Abiy Ahmad irraa kennameen abbootiin qabeenyaa Amaaraa ta'an hektaara 40 hanga hektaara 100tti gurguratanii jiraachuun dhagahameeti jira. Gabaasa dabalata kana hordofaa seenaa akka taanti simbiraan ge'a. Diraamaan qaama mootummaatiin uummata Matakkal kan naannoo Benishaangul Gumuz jiraatan wal qabatee deemaa jiru ammaas fala hin arganne. Dhiheenya kana lafa qonnaa gurguddaa ajaja kallattii Abiy Ahmad irraa kennameen abbootiin qabeenyaa sabaan Amaaraa ta'an hektaara 40 hanga 100 hiratanii jiran. Abbootiin qabeenyaa sabaan Amaaraa ta'anii fi gargaarsa Abiy Ahmadii fi afaan qawwee fayyadamanii Oromoota Matakkal buqqaasaa jiranis Balaayinee Kindee, Warqoo Ayitaanoo, Warqin Aalam Lammaa, Dabrahoot Gizaaw, Abbabaa Abbabuu fi abbootii qabeenyaa Business Star Group fi abbaa qabeenyaa Global Hotel kanneen ja'aman akka tahe maddeen keenya OIB'tti himanii jiran. Akka maddi keenya ibsutti Amaaronni lafti Gumuz hiramteef kunis maqaa hojjettoota isaanii naannoo Amaaraa irraa kallattiin fidanne jechuun qonnaan bulaa Goojjam fi Gooddar fidanii qubsiisaa akka jiran dubbatu. Dhalattoonni naannoo sanii lafa abbaa keenyaa irratti dabarsinee hin qubsiisnu jechuun falmataa jiran. Miidiyaa warra Amaaraa akkuma jiruun akka waan uummanni Gumuz callisee
akkuma nama fixaa jirutti oduu dharaa qindeessanii haasawaa jiran. Lafti abbaa keenyaa kaleessa Tigree irraa nyaataa turte abbootii qabeenyaa Amaaraaf qonnaan bulaa Amaaraaf dabarsamee hin kennamu jechuun ummanni keenya mormaa jiran. Kanaan duraas dhalattoonni sabaan Tigree tahan gamasii lafa qotaa turan ari'amuun ni yaadatama. Oromoon obboleeyyan isaa Gumuz qe'eef qabeenya isaanii irraa dhumaa jiraniif sagalee tahuu qaba jechuun maddi keenya kun irra deddeebi'ee dubbatee jira. Dhumarratti irra deebi'ee sagaleen kiyya miidiyaa irratti akka hin bahamnees jechuudhaan ergaa isaa dabarfatee jira. Maddi kun kan nuukannees asoosaarraa. Gaafa guyyaa shanii Baayitakkaa bara 2013tti barsiisaa cimaa kan mana barumsaa Arbooyitti Mahammad Amiin kan jedhamu itti aanaa kaafaa jechuudhaan bilchiginnaa mana barumsaa bakka inni barattoota galmeessaa jiru irraa fuudhanii waraanaan eessa akka geessan hin beekamne. Gabaasa dabalata kanaan mallee akka taantu simbiraan geenya. Gaafa guyyaa shanii Baayitakkaa bara 2013 barsiisaa cimaa akka mana barumsaa Arbooyitti Mahammad Amiin kan jedhamu ati kaafaadha jechuudhaan bilchiginnaa mana barumsaa bakka inni itti barattoota galmeessaa jiru dhaqanii waraanaan fuudhanii eessa akka geessan hanga ammaatti wanti tokkolleen kan beekame hin jiru. Akkasuma torbee dabre Arsii Ba'aanaa Ajaajootti dargaggoo Ziyaad jedhamu ooraalii sadiin adamsuun galmee kaafaa'oo harkaa qabdaa fidi jechuudhaan qabanii hidhan barsiisaa Mahammad Amiin kanaas miseensa kaafaa'ooti jechuu qofaan maatii isaarraa adda baasanii ukkaamsanii bakki geessan wanti barame tokkolleen hin jiru jechuun namni nuti achirraa odeeffannee OIB'f himan. Godina Harargee Ba'aanaa Kombolchaa Araddaa Masuuritti manguddoo hedduu guyyaarran tana ijoollee teessan fidaa jechuudhaan haadholee wajjin akka mana hidhaatti guuran namni nuti achirraa odeeffanne nutti himeeti jira. Gabaasa dabalata kanaan mallee akka taanti simbiraan geenya. Godina Harargee Ba'aanaa Kombolchaa Araddaa Masuur manguddoota hedduu guyyaarran tana ijoollee teessan fidaa jechuudhaan nama hedduu hidhaa fi uleedhaan akka reebaa turan namni nuti achirraa bilbilaan dubbisne OIB'tti himan. Akkasuma yeroo ammaan tana haalli aanaa Kombolchaa akkasuma Harar Hammarreessaa Wadaay keessatti waraanni mootummaa lammiilee nagaa irratti raawwachaa jiru waan gurratti dhaga'uu fi ijaan arguufillee nama jibbisiisuu jechuun dubbatan. Itti dabaluudhaanis waraanni mootummaa karaa hundarra taa'uudhaan maqaa sakatta'iinsa jaamuun ummata magaalaa dhaqatee deemu hunda fattishuudhaan akka saamaa jiran dubbatan. Bobbaa fi gala wallaallee qaama itti iyyannu hin qabnu rakkoo hamaa keessa jira jechuudhaan dubbatan. Namoota guyyaa arraan tanaa ilmaan keessan fidaa jechuudhaan hidhaman keessaa maqaa isaanii akka armaan gadii kanatti isiniif dhiyeessina. Abdallaa Hussein nama umriin isaa waggaa 60, Shariif Hussein nama umriin isaa waggaa 65, Abdurrahmaan Bilaal nama umriin isaa waggaa 80, Ramadaan Sheekaa umriin isaa waggaa 35, Shamshaddiin Abdurrahmaan umriin isaa waggaa 45, Jundi Ibrahim akkasumas Naadiyaa Abdii Maree Bisii Ahmadii fi Ayyaantuu Saanii Nabiil Abraahimii fi Dansaa Abdallaa Yoonis Mahmad Ibrahim nama umriin isaa waggaa 60 jechuudhaan namni nuti achirraa dubbanne nuuf himan. Toleegaa daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota keenya oduu narraaf qabanne isiniif dhiyaanne asumarratti kan goolabamuu ta'a hanga oduu biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.